falmiin bulchiinsa yeroo Tigraay fi mootummaa federaalaa jidduu jiru caalatti jabaachaa kan dhufe yoo ta'u, gama tokkoon obbo Geetaachoo Raddaa murtee boordii filannoo fi mana marii federeeshinii aanaalee falmisiisoo jedhaman 5 irratti dabarse heera mootummaa kan diiguu fi nagaa kan booressu jechuun mormanii jiru. Dabaluudhaan murtichi waliigaltee Piriitooriyaa kan cabsuudha jechuunis boordii filannoo biyyaalessaa himatanii jiru. Obbo Geetaachoon aanaalee kunneen seeraan techee Tigraay waan ta'aniif addatti filannoon irratti geggeeffamuun fudhatama hin qabu jechuun gochi kun yoo hin sirroofne paartii isaanii gadhiisuu akka danda'an akeekkachiisan. Deebiin boordii filannoo irraa kenname garuu aanaaleen kunneen hanga furmaata heeraa argatanitti bulchiinsa federaalaa jala akka turan walii galamee waan jiruuf filannoon mana marii naannoo hafee filannoon bakka bu'oota ummataa qofti geggeeffamuun isaa seera qabeessa ta'uu addeessanii jiru. Bu'uura kanaan gam tokkoon mormiin walabummaa dhaabbilee sarbuu dhiyaatuu fi gama biraan immoo murteen kun hojiirra oolmaa waliigaltee Piriitooriyaati jedhamee dhiyaatuun wal falmisiisaa jiraachuun nagaa naannichaa irratti yaaddoo uumee jira jechuun gabaafamee jira. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Geediyoon Ximootiyoosii fi itti aanaan ministeera dhimma alaa Su'uudi Arabiyaa Waliid Alkarajii walitti dhufeenya seena qabeessa biyyoota lamaanii cimsuu fi dhimmoota nagaa naannoo irratti mari'atanii jiru. Qondaaltonni kunneen hariiroo dippiloomaasii biyyoota lamaanii caalmaatti guddisuun barbaachisaa ta'uu cimsanii dubbachuun dhimmoota nageenyaa faayidaa waliinii qaban irratti yaada wal jijjiiruudhaan qormaata naannicha keessatti mul'atu waliin furuuf kutannoo qaban mirkaneessanii jiru. Dhaabbanni oomisha firiijii Afrikaa Kibbaa Geelidoo jedhamu Itoophiyaatti warshaa waggaatti yuunitii 300,000 oomishuu fi gosa hojii 700 ta'u hundeessuuf karoorfachuu isaa beeksisee jira. Karoorri kun tattaaffii Itoophiyaan waltajjii Invest in Itoophiyaa 2026 jedhuun investoroota alaa hawwachuuf taasiftu keessaa tokko yoo ta'u, biyyattiin walakkaa jalqabaa bara baajataa 2025 fi 26 keessatti investimentii kallattii alaa doolaara biliyoona 2.3 galmeessisuu isii wirtuu daldalaa fi maanufakcharingii Afrikaa ta'uuf kutannoo qabdu kan agarsiisudha jedhamee jira. Dhaabbanni M-Pesaa Itoophiyaa kalaqa dijitaalaa fi hammatamummaa faayinaansii guddisuuf Yuunivarsiitii Dirree Dhawaa waliin waliigaltee mallatteessee jira. Walta'iinsi kun kafaltii mindaa hojjettootaa, tajaajiloota mooraa keessaa fi filannoo liqii dijitaalaa barattootaa ammayyeessuun maallaqa harkaa malee akka raawwatu kan dandeessisu yoo ta'u, dabalataan leenjii hojii fi qorannoo waloo irrattis waliin hojjechuuf kan kaayyeeffatedha. Kooridariin deessoo kan biyyoota Jabuutii, Itoophiyaa, Suudaan Kibbaa fi Yuugaandaa walitti hidhu xiyyeeffannoo gaanfa Afrikaa bu'uuraalee misoomaa ijaaruu irraa gara sirna bulchiinsa daldalaa fooyyessuutti ce'uu isaa kan agarsiisu ta'uun gabaafamee jira. Jalqabbiin kun daldalaa fi tumsa naannoo gidduu jiru cimsuuf abbaa biyyummaa biyyootaa kabajuu, seera ifa ta'e diriirsuu fi falmiilee karaa nagaa furuu irratti kan xiyyeeffatu yoo ta'u, milkaa'inni isaa misooma itti fufinsa qabuu fi tasgabbii siyaasaa gaanfa Afrikaatiif akka fakkeenyaatti tajaajila jedhamee jira. Biyyi Maalii rakkoo karra galaanaa dhabuu isii furuuf laga Senegaal irratti hundooftee piroojeektii daldalaa haaraa Seent Leewus Ambideedii jedhamu bara 2026tti tajaajilaaf akka oolchitu beeksiftee jirti. Piroojeektiin kun baasii loojistikii harka 60 hir'isuun oomishaawwan biyyattii akka warqii, kootonii gabaa addunyaa irratti dorgomaa akka ta'an gochuun ce'umsa dinagdee guddaa fida jedhamee eegama. Gama biraatiin tattaaffiin kun biyyoota gaanfa Afrikaa kan bu'aa waliin guddachuu qabu dagatanii balbala bishaanii walitti cufaniif barumsa guddaa kan dabarsu yoo ta'u, waldhabdeerra walta'iinsa naannoo uumuun bu'aa guddaa akka qabu agarsiisa. Seenaa fakkeenyummaa akka Maalii fi Senegaal kana kan qaban biyyoonni galaana dhabuun carraa daldalaa dhabuu akka hin taane ragaa amansiisaa dhiyeessan keessaa biyyoota teessuma lafaa isaanii gara carraa diinagdeetti akkamitti akka jijjiiran carraa daldalaa dhabuu akka hin taane ragaa amansiisaadha.
akkuma maaliin amma gochaa jirtu biyyoonni kunniin teessuma lafaa isaanii gara carraa diinagdeetti akkamitti akka jijjiiran akka armaan gadiitti bal'inaan ilaalla. Biyya Paaraagwaay. Paaraagwaay biyya Ameerikaa kibbaa keessatti lafaan marfamtu taatus sirna bishaanii hidrooviyaa jedhamu fayyadamuun daldala galaanaa irratti humna guddaa ijaarrattee jirti. Biyyi kun laga Paaraanaa fi Paaraagwaay fayyadamuun har'a addunyaa irratti baay'ina dooniiwwan daldalaa bishaan irra deeman qabaachuun sadarkaa sadaffaa irratti argamti. Kunis agarsiiftuu guddaa biyyi tokko galaana dhuunfaa yoo dhabdus karaa lagaa fi teeknooloojii doonii ammayyeessuun impaayera daldalaa bishaanii uumuu akka danda'u barumsa guddaa kenna. Awustiraaliyaa fi Hangaariin ammoo laga Danuub akka riqicha daldalaatti fayyadamuun qaxxaamura biyyoota hedduutiin galaana gurraachatti makamuu danda'anii jiru. Waliigalteen biyyoota Awurooppaa gidduu jiru lagichi akka karaa daldala bilisaatti akka tajaajilu waan taasiseef Awustiriyaan osoo galaana hin qabaatin oomisha isii gara gabaa addunyaatti ergiti. Kunis qabeenya uumamaa waliin laga irratti waliigaltee dippiloomaasii amansiisaa uumuun lola malee akkamitti walitti hirkachuun diinagdee uumuun akka danda'amu fakkeenya gaariidha. Gama biraatiin Laa'os biyya Eeshiyaa keessatti lafaan marfamtu taatus lafaan marfamuu irraa gara biyya har'a galaanaa qabdutti of jijjiiruu danda'anii jiru. Kunis waliigaltee biyya Veetnaam waliin uummataniin buufata galaanaa Vang ANG jedhamu kan dhuunfaa isii akka itti fayyadamtu ayyamameefii jira.